galgaluma san Shaashamannee Malkaa'uudhaat sa'aan dhihee gara lamaatii akka naannoo kaanii wanni guddaan hin jiru. Cal'eensa galgalaa san keessa taa'anii waca simbiraa fa'a caqasuun namatti tolaa. Samii bulee duumessaa qatee gara gurraachaatti dabu ka urjiilee laakka'anii dhaqqabnee fi baatee ililloota 81 ol ammatee waan dachii irratti uumame gad daawwatu fakkaatu. Laaluun ammoo sanuu caalaa. Damboobaan balbala mana isaa mucaa isaa ka waggaa 5 qabatee taa'ee uumama samii kana daawwataa. Utuma kanatti jiru abbaa baatiin ililloo hagam fagaatti jedhe mucaan qubaan akeekaa. Abbaan jalaa awwaannaan fagoo hayyu jedhe kolfaa. Fagoo meeqa abbaa jedhee mucaan deebisee. Baay'ee fagoodha. Meetira meeqa mucaan jennaan. Fagoo 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 fagoo. Fagoo meeqa? Fagoo meeqa siin jedha. Nattimi. Fagoo 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 miliyoona jedhe. Na sobaartaamii ka dhugaa nattimi jedhe mucaan. Si sobaan jiru hayyuu kiyya dhugama siin jedha. Maaliif kolfitaree? Dhuguma sitti maaraa iyyicha kiyya. Si sobaan jiru jedhee dagachiisuudhaaf ofii qabee dhungatee waan biraa itti qaaquu yaalee. Mucaan ammallee achuma jiraa garuma samii baatee ililloo laala. Ka abbaan itti qaaquu waan dhaga'e hin fakkaatu. Maa abbaa amma maalirra dhaabatteerti jedhee gaafii biraatti taree. Maaliin jedhee ammallee kolfaa. Baatiin ililloo jedhee ammallee quba gara baaxii akeekaa. Natti mikaa. Maaliif kolfita? Nattimi jedhe. Abbaan kolfee cal'ifnaan aareera. Waan siin jedhu hayyuu har'a xalayaanaa barreessitee jedhe eega kolfaa ture. Mucaa isaa kutaa tokko baratu qubee afaan Oromoo akka sirriitti qabatu godhuudhaaf yeroo tokko tokko akkaataa xalayaa itti barreessan fa'a qayyabachiisaa. Mucaan illee yoo inni mana barumsa yookiin gara biraa olii galu mara xalayaa sii barreesse laali jedhee akka dubbisuuf naannessaa. Ammallee gaafii mucaan gaafate waan deebisu dhabnaan dagachiisuu barbaadee ka xalayaa barreessee fi kaan gaafate. Hin barreessine jedhe mucaan aaree. Maaliif? Ayyitetu waraqaa ciccirtee fixxe jedhee qalamaa fi dabtaran harkaa fuudhe jedhe mummu'amaa. Bakkuma taa'an sanii mana keessa ol lallabee. Siruufo maaliif hayyuu xalayaa barreessuu dhorgite? Eeggadhu jedhaa akkuma ammateetti baadhatee moonaa san keessa olii gadiin deddeeme. Natti mikaa abbaa jedhe mucaan ammallee. Qalbiin isaa baatima ililloo bira jirti. Wanni isiin irra dhaabatteertu yookiin teetteertu ammallee isaa hin galle. Uduma kolfi itti jiru ani beekuu cal'isi mucaa jedhe akka waan ifatuu ta'e. Inni kana jennaan mucaan illee aaree. Ati homaa hin beektu jedhe. Dhugaa keeti jedhee kolfaa akkuma baadhatetti manaan seene. Maaliif akka kolfuruuf gaafannaan timee isiin illee kolfitee. Gurbaa kana lammata fuudhee mana hin bayuun jedhe ammallee utuma kolfan. Maaliif jetteen ruufo? Kaleessa hinnaasii waliin baane waan na godhe adaasitti himne. Isaan madhee gaarii fardaa yaabbadhee kaambii bira utuu talaarru maaltu as keessa galanaan jedhe gara kaambii qubaa keekee. Kaambiin kame jette ruufu. Ka waraanaa kana kaa jedhe bakkuma taa'eeru sanii gara kallattii kaambiin jiru areedaan akeekaa. Hayyee loltootatu gala jennaan maannaan jedhe seeta. Wayyaanitu as galaanaan jedhe. Namtichi gaarii ofirra nu mil'atee seeqateetuma jal'ise. Inni jennaan qashaatee dhugaasiin jedha. Namtichi sun utuu jarallee ta'een beeku jedhee inni illee kolfaa. Inni kana jennaan amma kolfa irraa deebitee si qaraa si jaalatanii rabbummaan si haatissu atillee adabattee akka jiraattu hin taatu jettee gara irbaata tolchuuf mana asii achi taffisaa turte gara gallaan maaluma godhe anummaan mee ruufootiyya mee maaluma balleesse jedheen. Ammas garagaltee bartoota kakaasaa jedhanii si jala deemanii waan ati jette mara akka guuraniin beektaani. Atillee akka waan barsiiftu dhabdee ciigoo jedha qaaqa ofitti nagadda dhiiftee hoo jetteen.
afaan Oromoo barsiisuun bartoota kakaasu yoo ta'e afaan Oromoo akka hin barsiifamne godhuu malan. Ciigoollee ta'e afoola afaan Oromoo ani hin barsiise malee hin uumne jedhee utuu inni fixin isaan hin barbaadan yoo Damboobaa. Ani mataan kiyya tuqaa didaa jedhe barsiisan Damboobaan jettee ijoollee haasoftu hedduu argeera jette. Umriidhaan walakkaa 20 yoo geette hin guddataa. Diimtuu cinaa magaalaatii bareeda fuulaa jedhaniif qabaachuu baattullee bushooftuu miti ammoo tadhaabni isii qalbii nama balleessu tibbooftuun tanaatii. Maal jechuudha tuqaa didaa jechuun jedhe amma seeqataa umriin 30 qadaadeeraa hojjaan jiddu jireessaa rifeensi mataa ammoo moluu fi mitii faaxuufillee katole jedhuu miti bifti gurraacha buna of keessa bareeduu irra jireessa ammoo qaaqa isaattu nama hawataa waan barsiifte situ beeka jetteen tuqaan fayyaaf namaa hin toluu hin nyaatinaa ofirraa dhiisaa jechuun anuma kabiraa maali jedhe ammallee ima seeqataa. Kanaanuu daftara kee keessatti argee dubbiseera. Mee akka jettee barsiifte sani maruma isaa himi jetteen isiin illee amma hin seeqattii. Maal agartee daftara kee keessatti? Waanuma ati barreessite kaa jettee as deebitee komadiinoo inni kitaaba itti guuratu bira geettee kiisii komadiinoo bantee daftara jettu barbaaddee ol fuutee eega gaggara galchiteen booda kuni maal jedha jettee jala qabdee barruu wayii dhakeettee komi jedhee daftara sallaalaa. Mee eega waanuma ofii keetii barreessite wallaalte sii dubbisaa eegi jettee ol jettee barruu san dura irra deddeebitee dubbifteertii. Amma dubbisuudhaaf isiin dhibne haalli ilmoo namaa waan hin tolle sadaa walitti guuree nyaataa mishaadhaaf babbadaa isiniif hin tolu fayyaadhaaf asiidaa wanna maraa nyaadhaa garuu tuqaa didaa jettee isa laallaan kun maal of keessaa qabaree jedhe. Na hin tuqinaa jedhaa hin tuqaminaa yoo isin tuqan ka'aa lolaa jechuun ta'u jetteen jedhamuu danda'a. Maarre maaliin ijoollee mootummaa irratti ka'aa na hin tuqinaa jedhaa jettee ijoollee barsiifte yoo siin jedhanoo an afaan Oromoo barsiise malee kana hin jenne jedhaan jedheen ima seeqata. Dambooba waan garii utuu beektu maaliif of sobda? Akka amma jettu kan anaan jechuu dandeetta. Isaaniin garuu kana jechuu dandeettaa? Isiin jennaan mataa raasee ruufootiyya karabbi jedhe malee hin ta'u. Afaanuma Oromoo barsiisuu yoo dhiise malee qaandhe akkanan dhiifne hin beekaa dhiisi jedheen of keessa gadda'aa. Sawwayya Damboobaa kiyya sawwayya afaanuma Oromoo barsiisuun yoo sitti hafee'oo jetteen mataa irbee jalaa callisee mana barnoota mootummaa dhiisee eega dhuunfaa seenee waggaa 2 jira afaan Oromoo barsiisuu irratti haga mana barnoota dhuunfaa seenillee qaandhi biraa fudhabee. Aniin boru karaa deema jedhu bar torban dhufu qorumsa qabaa jedhe eegaa gatakka kakaasan haasayaa turanii. Sanbattan lamaan yuunivarsiitii Hawaasaatti Ingiliffa barataa ture digirii isaa ka duraa argachuudhaaf ka isaafu baatii tokko qofaa uffata boru deemuun naa qopheessiteertaa jedhe eega irbaata nyaataniin booda ruufoo mana keessa asii achi jettuun eega akka qopheessiteef itti himteen booda bultiin deemtaa jette. Hin beekamu kaa yoo mirqaanni bulee gala garuu iftaan obboroas jira jedheenii waan hedduu eega haasayaa turaniin booda mucaa kana uffata irra dha'e jedhe hayyuu siree irratti uffata ofirraa mulqee huursu laalaa hin jaalataan akka malee yoo laalu abbaa isaa kan lubbuun hin jirre itti fakkaataa. Abbaan kiyya mucaa kiyya keessaan natti mul'ataa bar jedha yoo abbaa isaa yaadatu kamuu ruufa ol kaatee mucaa rafu itti gajjettee eega dhungatteen booda uffata itti uffisaa dabtarri tokkochillee hin jiru xalayaa barreessa jedhee cicciree fixe jettee. Silaallee ka jaraa kanuma dabtara akkasitti cicciree waa itti baratu bituufii qaba ijoolleen akkasitti malee waa hin barattu jedheen illee mucaa bakka ciisutti achi ilaalaa ganama silaa akkuma ka'een si gaafata isiin jennaan waan maraa bitee sii galaan jedheera jedhiin hagan galutti xalayaa barreessitee akkana eeddu siin jedheera jedhii sossobi jedheen. Akkasan dura kitaabbilee dubbisuudhaaf turuu hin turree imala waan deemuuf yoo han ka'uuf yoo han gachiise halkan sa'a 9 ka'ee homaa hin nyaanne waa afaaniin qabi ruufo jennaan lubbuun naa hin nyaattu ruufootiyya jedheen waanuma xiqqoo afaaniin qabi jettee waan halkaniin kaatee goote humnumaan afaaniin qabsiiftee ka'uudhaaf qophaa'ee
hayyuun isaanii riba ho'aa keessa jira. Bakkuma rafutti itti jedhee dhungatee fuula irraa waa haxaa'ee ija gara nyaattootiin ofirra laalaa badaruuf waan inni barbaadu maruma irraa hin dhoorkin. Keessattuu yoo inni waa barreessa jedhu maal godhuu danda'a? Na jalaa hin boochisiniin. Yoo ati waan inni barbaadu irraa dhoorgitu na yaadee na jalaa yaaddaya jedhee. Dhiisii beenaachi ati haadhuman baana gootee bar ammallee na caalaa isa jaalatta jettee seeqattee. Achi deemi ati qofaa isa caalaa na jaalattaa jedheen innillee maal wayi dura isa argee jettee bal'ite ammallee. Ruufootiyya ama baltaaf yeroo hin qabnu kana walitti gallee qaadha jedhee sa'aatii ilaalaa ati akkuma na jalaa hin boonne naa godhi nagaatti naa ooli jedhee ofitti qabee dhungatee. Isiin illee dhungattee karaa nagaa beenakaa rabbi si waliin haa jiraatu jettee balbala moonaa mana sanii baaftee shaanxaa fannifatee uduma laaltu dukkana halkanii san keessa bahee lixee.